Daldala kee xixiqqaa guddisuudhaaf maal godhuutu sirraa eegama? Tokkoon yookaan hundi abbootii qabeenyaa rakkoon isaanii isaan duuba waan jirtu itti fakkaata. Rakkoon isaanii eessa jirti? Akkamiin daldala kee xiqqaa guddisuu dandeessa? Isteeppiilee yookaan tarkaanfiileen daldala xiqqaa san guddisuudhaaf si gargaaran kanneen tarreeffaman maal fa'aadha? Viidiyoo tana keessatti kanneen daldala keessan guddisuun isinitti ulfaate akkamiin akka guddisuu dandeessan kan waliin ilaallu ta'a. Ashama harka fuudhee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota fi kabajamoo kanneen addunyaa garaagaraa irraa daawwachaa jirtan hundi keessanuu kun daraaraadha. Akkuma beekamu sagantaa kanaan sagantaa waa'ee diinagdee fi faayinaansii yookaan maallaqaa akkasuma maallaqaa faayinaansii islaamaa yookaan ikoonomii islaamaa deebisee yaadota daldalaa itti aansuudhaan qabiinsa maallaqaa sagantaa itti walii dhiyeessinudha. Har'a ammoo mata duree tokko gabaabaa kan ammoo yeroo dheeraadhaaf itti fufuun nu qabadhee dhufe. Mata dureen keenya kun maali jechuun keessan hin oolamu. Gara mata duree keenyatti ce'uun dura kanneen hanga ammaa subscribe gootan hedduu galatoomaan isinii jechuu barbaada. Warri hanga ammaa subscribe hin godhin subscribe gootanii like fi share akka gootaniin kabajaan isin gaafadha. Asumaan muuziqaa ce'umsaa xiqqaa kanaan karaa sagantaa keenyatti kan ce'u ta'a na waliin turaa. Mata dureen keenya kaarraa akkamiin daldala xiqqaa tokko guddisuu dandeessa? Daldala xiqqaa tokko akkamiin guddisuu dandeessaadha mata dureen keenya kaarraa. Namoota baay'eetu jira kanneen daldala xixiqqaa banatanii daldala isaanii san guddisuun rakkoo jabduu itti taati. Fakkeenyaaf ati daldala xiqqaa banattee jirta. Isa kana akkamiin guddisuu yaada qabda? Siif guddachuu didee daldalli kee kun. So rakkooleen garaagaraa kanneen daldalli kee sii guddachuu dideef maaliif? Akkasuma daldala kee xiqqaa tokko guddisuudhaaf maal godhuudha qabdaadha. Mee qabxiilee ijoo arraan tana akka seensaatti ilaalla. Boqonnaa tokkoffarraa kan seensaa yeroo ilaallu arraan tana mata dureelee yookaan qabxiilee ijoo namni tokko beekuu qabu, namni daldala xiqqaa qabu daldala isaa san guddisuudhaaf beekuu qaburraa kan dubbannu ta'a. Gara sanitti ce'uu keenyaan dura wayin isin himuu barbaada. Waan tokkotu jira seera biiznesaa keessatti. Sarara qaxxaamuraa yookaan sarara S-curve jedhamutu jira. Sararri kun maali? Irra guddaan daldaltoota waan kana wallaaluutu jira. Gabaabsee waan kana yeroo si himu gaafa dhuftee daldala keessa seentu maybii haalli si mijaawee oomishni keessuun baramee bittaan si heddummaatee galiin kee ol ka'aa deema. Gaafa kana daldalli sarara wayii tokko paatarnii wayii tokko kan qabatee irra deemu jiruutu jira sii galtee. Fakkeenyaaf silkii ta'e gizee bantu paatarniitu jira. Sarara sanirra deemu jira. Sararri kee kun amma sarara irratti silaa daldalli kee kun si ol ka'ee jiru. Sii galtee yeroo kana osoo deemu jiruutiiti paatarniin kun akkanatti achi gora. Sii galtee ati immoo eessarra jirta? Ol deeminsuma kanarra jirta jechuudha. Sararri akkana ol deemaa jiru sani gaafa akkanatti achi gore isa san akkamiiniin jala goree sirreessuu danda'a kan jiru. Sababni isaatis daldalli hundi saayikilii yookaan marsaadha qaba. Yeroo takka jalqabbii irraa dhufeeti ol ka'aa deemee gamana goree saturation point ka jennu yookaan baalaansii irra dhufee deebi'ee daawun ta'uu danda'a. So sararri ati jala deemu jirtu sun gaafa inni goru akkanatti ati eessa jirta? Tokkoon namoota daldalaan success yookaan galma gahanii rakkoo S-curve yookaan sararri S jedhamu kun daldala keessatti nama fidu wajjin qabsoo qabaniiti bakka san gahanii jechuudha. So kanaaf gaafa rakkoon S-curve kun yookaan sararri qaxxaamuraa ka jennu kun si mudatu ati eessa jirta? Akka waan rakkoon daldala keetii si duuba jirtuutti if duuba deebitee waan san kan yoo halaaltu taate. Irra guddaan daldaltootaan rakkoon isaanii gaafa daldalli sun sarara qaxxitaa irra deemee akkanatti karvi dha'u isaan sararuma sanirra waan jiraniif wanni ta'e kun maali kan jiru hubachuu dhabuurraa kan ka'e rakkoo if duubatti eegan, if duuba barbaadan. Xiyyeeffannoon isaanii rakkoorra jirti. Akkamiin if dura waan na mudatu furaa kan jiru waan lafan kaa'iniif jechuudha. Asumaaniin karaa qabxiilee keenyaatti isinii dabara. Namni tokko yoo xiqqaatte waajjira beekuu danda'u qaba. Daldala kee xiqqaa tokko guddisuudhaaf waan jahan takka sirriitti beekuu danda'u qabda.
Siigaltee inni jahan kuni maal yoo kajatu taate tokkoffaan hooggansa leadershipii yookaan gaggeessummaa jechuudha. Inni lammaffaa marketingiidha gabayaa. Xiqqoo bal'isee kan inni isinii muta. Amma leadership yookaan hooggansi tokkoffaa kan isin jedhu kuni isteeppii sadii qaba booda bal'inaan kan itti deemnu ta'a jechuudha. Dura waan jahaniin isinii himu kana matatti sirriitti akkanaa qabattaniin barbaada jechuudha. Tokkoffaan gaggeessummaa yookaan hooggansa isaati. Inni lammaffaa gabayaadha. Inni sadaffaa ammoo oomisha waan oomishtu jechuudha. Inni afraffaa overhead and operation. Overheadiin kun afaan Oromootiin waan takka tasii olii jechuudha. Ifi raawwii. Inni jahaffaa dhangala'insa maallaqaati. So asirratti fakkeenyaaf amma leadership gizee jennu visionii yookaan mul'anni dhaabbanni yookaan biizinasni xiqqaan ati dhaabde kun qabu. Maalidha? Hooggansawwan kanaatitu mul'ata san biratti si geessa waan ta'eef. Inni itti aanu marketingiidha. Marketingii gabayaa ka jennuun kuni gabaabdumatti wanni ati gabayaarra dhiyeessitu ergaa qulqulluu taate maaliif akka gabayaa sanirra ka dhiyeessite jechuudha. So gabayaan maaliif sirraa bitti waan san kajja'u ergaa dabarsuu danda'u qaba jechuudha. Wanni ati gabayaarra dhiyeessitu sun. Gurgurtaan ammoo daangaa yookaan qabiyyee gurgurtaa kan jechuudha. Bitataa keessan jeena yookaan goota godhuu danda'u jechuudha. San si barbaachisaa jechuudha. Inni itti aanu overheadiidha. Ulfaatina wal qabata kun amma jechuudha. Overheadiin yookaan ulfaatinni kun yoo harka keetii ol kata'u ta'e yoo sammuu keetii ol kata'u taate wanni sun ni dho'a biizinasii sun ni caba jechuudha. Akkamiin akka waan si ol dabruu danda'u san hoogganuu dandeessuudha as keessatti. Inni kaan ammoo cash flow'idha dhangala'insa kaasheeti. Mee isa kana fakkeenya gabaabaa tokko ilaalla. Akka fakkeenyaatti tarkaanfiileen jahan siin jedhu kana sirriitti adda beetee hojiirra yoo oolchite kufaatiileen armaan gadii si mudachuu malan yoo si mudattellee waan san keessaa bahuu dandeessa jechuudha. Akka fakkeenyaatti kufaatiin wantoota dura aansuu qabdu wallaaluudhaan yoo kasit dhuftu taate kufaatiin faayinaansii kee yookaan qabiinsa maallaqaa kee wallaaluudhaan kasit dhuftu taate kufaatiin akkaataa ittiin maammila kee harkiftuudhaan karaa maammila harkisuuti yoo kasit dhuftu taate kufaatiilee karaa kana hundaan sit dhufan keessaa bahuudhaaf qabxiilee jahaniin siin jedhu sanii tartiibaan diteeyilii yookaan bal'inaan beetee hojiirra oolchite kan galma gahuudhaaf karaa salphaa si ta'a jechuudha. Kufaatiilee kana jala illee bahuu dandeessa jechuudha. Mee akka fakkeenyaatti wanni haa fayyadamnu. Akka fakkeenyaatti biizinasa yookaan daldala xiqqaa tokko qabda. Daldala kee kana guddisuudhaaf tarsiimoo xayyaaraa airplane kan jiru hayyichi tokko kana lafa kaa'e waan kana. Tarsiimoon tun hedduu salphaa fi siigaluufillee waa'ee naasoo kana siigalchuufillee hedduu salphisaa jeetii nama. So daldala kee xiqqaa san guddisuudhaaf siistamni yookaan mallee ati fayyadamuu qabdu mala istaandaardii xayyaaraa jedhama. Akkana yeroo isin jedhu yaadaan xayyaara kana lafa keessa. Xayyaarri mataa qaba jechuudha. Siigaltee mataa qaba. Mataa xayyaara kana paayilotootaa fi warra paayiletoonni hoogganuutu xayyaara kanaan deema jechuudha. So paayiletoonni mataan xayyaaraa kun maal bakka bu'a amma lakkoofsa takkaffaa kan isin jeessan gaggeessummaa san bakka bu'a jechuudha. Akkana jechuun paayiletoonni xayyaara san oofan xayyaarri kun bakka kanarraa ka'ee bakka qubachuu deemu san nagayaan akka qubatu shoora guddaa kan taphatanii fi kan godhuu danda'an hooggansa yookaan mataa xayyaara kanaa keessa warra jiru jechuudha. So daldala kee guddisuudhaaf tokkoffaa irratti wanni ati godhuu qabdu maali? Namoota naannoo kee jiran kan wajjin daldala san keessatti hoogganuu jirtu san tiimii jabaa waliin deemuu danda'u uumuu danda'utu sirraa eegama jechuudha. Lammaffaa mootora mirgaa xayyaarri goflaa lama qaba. Goflaa lamaan sanirraa asii fi asiin goflaa qaba. Gara mirgaarraa xayyaarri mootora qaba. Mootora gara mirgaarratti argama. Yoo ka fudhannu taate amma mootorri gara mirgaarratti argamu maal bakka bu'a amma carraaqqii gabayaatti bakka nuu bu'a mootorri asirratti argamu. Mootorri gara mirgaarratti argamu. Kana jechuun kallattiidhaan kun maal si ibsa ammaan tana fakkeenyaaf ammaan tana gabayaa keessatti jechuudha.
motorri gabayaa keetii sun yeroo oowwee gurgurtaan kee ol ka'eeti galiin kee dabalaa jechuudha. Si galtee kanaaf you sell more baay'inaan gurgurtee si galtee galiin kee dabalaa jechuudha asirratti wanni ati beekuu qabdu. So motorri gara mirgaa maal bakka bu'a ammaan tana gabayaa bakka bu'a. Gaafa motorri gara mirgaa qabu gabayaa bakka bu'u san oowwee paayileetiilleen abdiidhaan yookaan hoggansi abdiidhaan akka deemee bakka san dhaqu abdii kannaafi jechuun motorri mirgaa sun. So kanaaf maal godhuu qabda amma daldala kee guddisuudhaaf isa lammaffaa kanarratti wanni si barbaachisu ergaa clear ta'e ergaa qulqulluu ta'e si galtee gabayaan kan oomisha keetirraa baru oomishni kee yookaan gabayaan ta'e suni ergaa qulqulluu dabarsuu qabdi. Maaliifiin sirraa bita maamilli fakkeenyaaf waan kana yookaan gabayaan suni maaliif waan kana sirraa bitti kan jedhu magaalaan ati irra dhiyeessu suni ergaa qulqulluu dabarsuu danda'u jechuudha. Inni kaan ammoo motora gara bitaati. Xayyaarri motora lama waan qabatee waan ta'eef. Inni gara bitaa kun maal bakka bu'a amma? Gurgurtaadha bakka bu'a. Gurgurtaa sadaffaarra seelsii jenneemi isa bakka bu'aa jechuudha inni gara bitaa kun. Akkana jechuun motorri gara mirgaa oowwee deebi'ee motorri gara bitaa kan gurgurtaatis gaafa oowwee haalaan inumaa abdii namicha yookaan kaapteenota yookaan warra xayyaara kanaan deemu jiru sun abdii jabaa keessatti uuma akka isaan bakka itti deeman san nagayaan dhaquu danda'an jechuudha. So asirratti maal godhuu qabda? Gurgurtaa kee ol kaasuudhaaf kastamara kee yookaan maamila kee akka inni waan keessan hawwiidhaan dhufee bitatu hoggaa bitatee hoo wanni kee sun isa gammachiiftee bagaan isarraa bitadhe jee gootummaan akka isatti dhagaamtu waan ta'u waan isa godhuu danda'u ta'uu qabaa jechuudha. Ammallee wanti ati gurgurtu sani harkisuu danda'u maamila oomishni kee sun yookaan gurgurtaan kee suni sistemni gurgurtaa keetii suni kan maamila harkisu ta'uu danda'u qabaa jechuudha. Inni afraffaa goflaa gara mirgaati. Xayyaararraa goflaa gara mirgaa. Goflaa gara mirgaa kun maal bakka bu'a yoo kajannu taate? Oomisha ati gurgurtu san bakka bu'a. Oomisha ati gurgurtu san bakka bu'a jechuudha goflaan gara mirgaa. Oomishaas ta'ee tajaajilli ati gurgurtu kun fedhiin isaa gabayaa sanirra hangam takka jirti. Ammallee oomishaa fi tajaajilli ati gabaya dhiyeessitu sun magaalaan suni haalaan feeti taanaan ati maal taata amma gara bu'a qabeessummaatti achi deemaa tarkaanfachaa deemtaa jechuudha. So kanaafuu goflaan kee mirgaa suni maal godha amma oomisha sirrii ta'e gabayaa sirrii ta'e irratti fedhii sirrii ta'e namoota maamila sirrii ta'e irratti dhiheessuu kee kan bakka bu'uu jechuudha. Isiin tuni tiimii oomisha irratti jirtu jechuudha. So gaafa oomishni kee nama oomisha saniin malu gabayaa oomisha saniin maltu bakka bu'ee garam deema ammoo oomishni kee kuni gara bu'a qabeessummaatti tarkaanfachaa deemaa jechuudha. So kanaaf xiyyeeffannoon takka kaati godhuu qabdu ustee oomisha osoo hin ta'in oomisha oomishtu san gabayaa oomishtuu fi qaamatti gurgurtu beekuutu sirraa eegamaa jechuudha. Inni shanaffaan qaama xayyaaraa. Akka fakkeenyaatti qaama xayyaaraa kun yoo wanni inni baatee deemu isaa ol kataatu taate humna isaatii ol kataatu taate maal ta'a xayyaarri kun karatti dho'aa bara. Karatti maal ta'a xayyaarri kun ba'aa san dadhabee maal ta'a crash ta'a jechuudha. Akkana jechuun humni xayyaaraa qaamni xayyaaraa sun xayyaarri ka'ee bararu kuni qaamni isaa kuni ulfaatinni qaama isaa madaallii balaliinsaa san eeggachuu danda'u qabaa jechuudha. Saniif irra guddaa xayyaarri qaamni isaa wanni irraa hojjetamu waan hafalliidha. Sigaltee yoo qaamni isaa isarra guddaa ta'e fakkeenyaaf atuma amma qaamni kee humnaa ol yoo guddaa ka ta'u taate yookaan humnaa ol yoo katti nyaattu taate maaltu si dhufa? Ol kaatee waan takka godhuu hin dandeessu jechuudha. Boodarra maaltu si dhufu mala
gaafa humna ol gabbatee kiiloon isaa humna ol ta'e namni maaltu itti dhufu mala hiddii dhiiga isaa cufamuutu itti dhufa hiddii dhiigni isaa sun gisee cufamee namni sun ni du'a jechuudha osoo isaan san ga'e. Kanaaf wanni xayyaarri kun baatee deemu yookaan wanni daldalli keessan baatee deemu baalaansii ta'uu danda'u qabdi jechuudha. Raawwii isii ammoo to'achuu danda'utu sirraa eegamaa jechuudha si galtee. So asirratti maaltu sirraa eegama amma? Biizines keessa tokko guddisuudhaaf si galtee maanejmentiin yookaan hooggansi isaa hooggansi waan kana oofu jiru hooggansa productive yookaan bu'a qabeessa bakka silaa dubbiin goruu barbaachifte sanitti yookaan irrisuu barbaachifte sanitti irrisuu danda'utu isarraa eegamaa jechuudha. Inni jahaffaa ifi arraaf kan dhumaa maali? Fuel tank yookaan bakka benziilii yookaan nadaajii gaazaa qabatu sani xayyaararra. Hanga feete maanejmentiin kee jabaa ta'ee hanga feete wanni amma armaa olii jenne kun jabaa ta'ee si galtee yoo bakki qabduu gaazaa sun qaama xayyaaraa bakka gaaza barbaachisu hundaaf dabarsitee kan kennine taate xayyaarri sun ni qofaman qofa. Akka fakkeenyaatti onnee fudhadhu jechuudha. Onneen dhiiga raabsiti akkasii mire yoo isiin qaama kee bakka dhiigni barbaachisuuf hundaaf kan raabsine taate maal taati? Xayyaarri sun istaak ta'a jechuudha. Ni kufaa jechuudha. Kanaaf daldala kee xiqqaa tokko guddisuudhaaf wanni sirraa eegamu akkamiin akka maallaqa isaa hooggantu jechuudha. So inni jaffaa kun maal bakka bu'a amma? Maallaqa san bakka bu'aa jechuudha. Qabiinsa maallaqaatti bakka bu'aa akkaataa dhangala'insa maallaqaa baasii fi galii bakka bu'aa jechuudha. Duuba daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo sagantaan irraaf isinii qabadhee dhiyaadhee kutaa tokkoffaan kana fakkaata. Kutaa lammaffaa isaa bal'inaan kan itti fufnu ta'a torbee dhufu yoo rabbi jedhe. Hangasittuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti kabajaa fi jaalalaan isiniif hawwaa. Nagaa naa tura. Peace.